السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جلتمتوتا أردفتوتا كينيا تاتين سجلي بككا فكاتو قلقلة كنا ساعتي سالما درا سالما درا أجهامي تري حتى وملي ترتي ساعتي سدي بودا سدي بودا جواسني أكس جرو السوشيال ميديا را السوشيال ميديا رتي قرية تري سدي بودا جتون بيانسي ساشن جيجول halkan irraa saagara saashanii kana keessatti gabaasa baay'ee miidiyaa irratti kan akka feesbuukii miidiyoota adda addaa irratti gadi ba'aa ture. Kunis egaa akaatu samaayiidha godina Jimmaa aanaa maannaa keessatti dhakaan samaayiidha bu'ee jedhee kunoo miidiyaa irratti gabba'aa ture. Egaa dhakaan kunis viidiyoon isaas kun akkuma isin argitan kana dhakaan kun qaamni nageenyaallee irratti hirmaatee qotee baasiseera jedhanii ammaa fi lubbuu namaa irrattis miidhaa wanti ni geessise hin jiru jedhamaara. Kan isin ajaa'ibu dhakaan kun yeroo ilaaltan suuraan isaa kana haa ta'u malee sagaleen isaa anaafillee gurra kiyya sagalee dhakaa kanaan wal madaaluu miti, sagalee guddaa kan dhagahamee ture. Akka uummanni baay'een miidiyaatti beeksisaa irrattis biyyoota garaagaraatti dhagahame, magaalota adda addaa godinoota adda addaatti dhagahameera. Wallaggaa lixaattis dhagahameera. Bakki inni itti dhagahame egaa baay'eedha. Bakki itti dhagahame baay'eedha. Magaalaa Mandiitti illee dhagahameera. Bakka baay'eetti dhagahame. Kun egaa ani baay'ee na ajaa'iba. Baay'ee erga dhakaadha jedhamee baay'ee wallaahi halkan kana na rifachiise. Egaa jara keenya kuni of barree of laallee toobannee gama rabbii deebi'uudhuma malee waa tokko waa biraan jiru. Wanti rabbi waan baay'ee waa godhuuf waa tokko waa biraa miti. Maaliif jennaan la'allahum yarji'uuna akka jarri deebi'anuuf akkuma rabbi jedhu sana ofuma yaadannee gama rabbii deebi'uu qofatu nurraa eegama. Walaakin egaa hammaaf wanti barame baay'een isaa hin jiru. Wanti barame akkuma isin ilaaltan waan viidiyoo kanaan footoo kanaan suuraa kanaan wal qabatu qofa kan ammaa fi argamee jiru jechuudha. Kan ammaaf argamee taateen kun isin turre halkan kana sa'a lama dura kan inni sagaleen kun dhagahame. Suuraan kun gadhiifamuudhaaf immoo sa'aatii sadi turtii isaa sadii booda walumaa galatti sa'a shan booddee miidiyaa irra babba'uu jalqabe. Ustaaz Raayyaan Abbaa Machaas illee fuula feesbuuk isaanii irratti gadhiisanii jiranii sagaleen bakakkaa fakkaatu naannoo Jimmaatti dhagahamee ture. Maal inni jedhanii yaadas akka gaaffiitti gadhiisanii turanii egaa bakka baay'eetti dhagahameera jechuudha. Kun egaa nagaadhuma rabbi nuuf haa godhu jedha.